Abbaan manaa fi haati manaa kafana waliitti yoo jenne dhugaa irraa kan nu fageessu miti. Waan gaarii fi badaa waliin dabarsaa, jireenya isaanii waliin gaggeessaa, utubaa taa'aa waliin jiraachuun dhugaa jaarraadhaa jaarraatti daddarbaa dhufeedha. Odeeffannoon manni murtii olaanaa godina Jimmaa aanaa Dedootii nuun ga'ee garuu faallaa kanaati. Leelaa Abbaa Diggaa jiraattuu aanaa Dedoo ganda Waallaa iddoo addaa Abukaakoo jedhamutti halkan sa'aatii 10 yennaa ta'u abbaa manaa isii Mahammadiin bakka hirriba isaa rafaa jirutti dhagaraadhaan akkasumas gajaraan mataa isaa fi gara jabummaadhaan morma isaa irra dedeebistee rukutuun buqqeen mataa isaa guutummaan guutuutti akka cabu waan taasifteef mormi isaas humnaa ol waan murameef sababa du'aatii abbaa manaa isii Mahammadiif akka ta'u taasifteetti. Leelaan gocha gara jabummaan guutame kana waan raawwatteef mana murtii olaanaa godina Jimmaa Abukaatootti dhi'aachuun himannaa irratti baname mormi kan hin qabne ta'uu isii ibsitee jecha kenniteen gocha kana raawwadheera. Sababni isaa immoo abbaa manaa koo kunis gajara moradatee yoon har'a si bulcheera ta'ee jedhee yeroo garaagaraa nasa sodaachisaa natti kakataa ture. Sanaan booda osoo inni na hin dursin bakka abbaa manaa koo kun ciisaa jirutti faasiidhaan dukkana keessa mataa isaa irra rukutee ala inni socho'uuf yaalu immoo gajara inni naaf qopheesseen fuudhee mataa isaa irra yeroo 3 rurrukuteera. Sanaan booda yeroo lafti ifu waajjira poolisii deemee harka koo kenneera jechuun yaada isii kenniteetti. Leelaan himannaa irratti dhiyaate raawwachuu isii amantullee manni murtii ragaa abbaa alangaa akka dhaga'amu taasiseera. Ragaa tokkoffaan abbaan alangaa daa'ima waggaa 7 kan taate yoo ta'u isiinis akka jettetti ani mana akkoo koo buleetan yeroo mana galuu abbaan koo mataan isaa waa tokko hin jiru. Damacamee bullaan mataa isaa ni mul'ata. Mormi isaas ni dhiiga. Sanaan booda yeroon kurrifadhu akkoon koo dhagaanii dhufuudhaan isaanis na duukaa kurrifataniiru jetteetti. Ragaan mana yaalaa hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhiyaate akka agarsiisutti reeffi miidhamaa gaafa guyyaa 29 ji'a 8ffaa bara 2013 qoratame agarsiisu. Gaafa caamsaa 2 bara 2013 barreeffame irratti fuulli miidhamaa madaa'uu, tuubboon dhiiga isaa laafuu fi gubbeen mataa guutummaan guutuutti fi lafeen bakka hedduutti sababa caccabeen du'uu isaatiif sababa ta'eera jedha. Himannaa dhiyaatee himatamtuun bakka miidhamaan ciisee jirutti faasiidhaan yeroo tokko mataa isaarra rukutu akkasuma gajaraan yeroo 3 akka rukuttu amantee jirti. Ragaan jecha amantaa kun kan himatamtuu mana murtii aanaatti kennuu agarsiisu. Galmee waliin dhiyaates sababa miidhamaan na ajjeesuuf natti kakate jetteef faasiidhaan adda isaarra yeroo tokko akkasumas gajaraan mataa isaa keessa deddeebistee erga rukutteen booda waajjira poolisiitti harka kennachuu akkaatuma jecha amantaa isii mana murtii kanatti fakkaatuun kan hubachiisudha. Yakka himatamtuun raawwatteef akkaataa qajeelfama murteessaa adab lakkoofsa 2 bara 2006 fooyyee ba'een sadarkaa fi gulantaa kan baheef yommuu ta'u sadarkaa fi gulantaan yakkichaaf bahees meeshaa fayyadamuu fi ka'umsa dubbii kan bu'uureeffate waan ta'eef falmii himatamtuun miidhamaa waan na rukutuuf yookaan sin ajjeesa waan naan jedheef yakkicha raawwadheera jettee ragaa faallessuu abbaa alangaatti waan hin dhiyaanneef yakkichaaf ka'umsa dubbii miidhamaa ta'uu isaa dhaddachi kun hubatee yakkichaaf sadarkaa 3ffaa gulantaa 25ffaan qabata. Manni murtii kunis himatamtuu kana ni barsiisa, namoota biroof akeekkachiisa ni ta'a jedhee kan itti amane jireenya dhuunfaa isii darbee fi haala raawwii yakkichaa tilmaama keessa galchuudhaan guyyaa harki isii qabame irraa kaasee kan herreegamu adabbii hidhaa cimaa waggaa 7tiin adabneerra jechuun sagalee guutuudhaan murteesseera jechuun odeeffannoon mana murtii olaanaa godina Jimmaatii arganne ni mul'isa.